السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت خوجمتو تفرد تتخيني أكم نجانو قبل هجرتان هجرات نسيجا جرى خنو الحمد لله بلايا كيا نما جرى خنو دسي إيجا مران تاني بيفتو ماركة بتدفتي بس هنو لمو gammachuudhaan isheen nu bileen guyyaa ammaan tana gammachuudha qalbiin takka nu taate gaa'ee neegaa arraan tana mana kiyyaatti argama mana kiyyan dhufe arraan tana wardas galchee wayyoottee jirti ammaan tana bileen kiyya bira dhaabbadhe gaanis egaa ammaan tana alhamdulillah fayyitee jirti akkama geessinee jirra amma qaama keessa jajjabaattee jirti dhukkubuma saneechan ga'anis bira taa'ee jajjabeessee akkasii gaa'uma gargaaree ilmu qabdii miira ilmu san raawu diqee fi gargaaru jira har'aan tana gaaf mana kiyyatti deebi'ee baleen kiyya egaa manni kiyyas ga'a malee maal qabaa miti inshallah ga wardaan tanyallee nu fayyite alhamdulillah egaa manni jira baleen kiyya isii qalbiin cabsee hedduu takka nu yaachise ammaan tana wallahi qalbiin tanyallee takka nu taate jirtu baleen kiyya alhamdulillah ammaan tana miyyoonis ga san bakka itti goone Michoo bakka itti godheetin jira mufi Abrahaam bakka itti goone akkam goone hoo hojjetan taate baleen oolmaan agarrigaa fi dura darbuun ooltanii egaa qabneet shortaa asii harka galchine jechuudha yoo amma asiin kadhiifne taate booda nama birallee hin dhiiftu baleen kiyya uleen humaa takka namaan gootu harreen ulee waa takka hin gootuuf tumamtus waan san hin dhiiftu badiisan yoo mana hiinee lafa jalatti hidhanii akkasii isaan warri shortaa kun azzabee wanta godhe taate malee nama sanii dhaga'u miti micoon jechuudha hagan akkati tumee ka fiidiyoo irratti tumu malee kophaa akkasii cafaqusanii waa takka hin dhageessu jechuudha amma ta'isii bakka itti goone tabiitu nu hafee biinii gaabiraan gadi lakkisuu jee didee egaa biinii gallakkisuu didee hin lakkif isa kabadiin guddoon itti dhufte ha maallaqaan nama itti bitee dhalatti maallaqa itti bitee dhalaa akkasitti jechuudha maallaqa itti bitee maallaqaan tumi ajjeesi jeen namni maallaqa argate tokko lubbuu namaatu baasuun sodaatu buleen kiyya mee maallaqa 150 Itoophiyaa jecha namni lubbuu namaa ni baasame tana waama fakkaannu islaami coosanu ta lubbuu isii baasan maaliif namni ga akka namaa hin laalu akkuma rabbii yoo talaalte malee akka namaatti silaa hoggasan isii sanuu keessaa nama baafna wardaan silaa fayyite gaafa sanni dhukkuba malee osoo wayyootte sikkiinatti naquun sodaatu akka isiin goote jecha sanumaaf dafee Abrahaamis jalaa baase buleen kiyya mammeenyi birallee osoo hin tahin booda ilmoo namaa tanaa wardaan irratti haguuti jee dafee gabbaase ammoo haliiraa kana dhiisuun ta'e san haga micaa sanillee baasisuu dhiisuun ta'e buleen kiyya biinii namni dhiisu tokko hin jiru hatta anuu dhiisuun ta'u biinii isa balaan guddoon isarraa haate balaan guddoon tun isarraa deemtee haate jechuudha Abrahaam jecha wardaa qabee akkasii haadhin maanii cafaqe hajuu san garteemi isa jechu balaan guddoon isarraa haate nuti hammaama onuu jara keenya agartanii jirtan hammaamni keenya dhiqamee Abrahaam faan dhiqamee bareedaa kanatti hin inni hammaaman taana hatakkaa namni seenin sanitti michiin doottee tamma kana hokkee tana guutuu dhukkuu jira michiin doottetti haasa'u hedduullee hin dandeessu inni akkas godhee jechuudha obboleeyyan kiyya namni garaa namni xiqqollee taatu namaan laafa yoo obboleetti lolaa hojii qabaatanii isa gaama katti irraa dalaguu deemnu quncisuuf deemne isa tokko hadiisuu deemuun jiru Abrahaamis hin dhiisu wardaan hin dhiiftu ana hin dhiifnu duuf deeme jechuun biiniin nu harkatti haala hallatu du'a isaatii fi jireenyi isaa qofa adda haala hallatu inni waan akka wardaa azzabee caala azzabuu deemne inni dhiiraami daran azzabuu teenyu namni beekee xiqqollee taatu dhalaadhaaf garaan ni laafa egaa dhalaa xiqqoo garaa abboleen namni tokko kana garaa namaan malaafa dhiyeetu tun wayyaa dhalaadhaaf garaa ni laaftu ammoo islaaqa keenya nuti ni jeemnee kaane Abrahaamaatu garaa laafeef jechuudha laakiin gaa biinii isaa dhumattee jirti inni as bahee walii nama tahaan hin jirtu nu bira hammaama keessatti hiine duraanii achi keessa illee shakkineeti mana gabbaaf namaamni xaaqaan banaadha achi keessa dhutaalee beenneeti shakkineetti manni doora sadaffallee dhagaati namni of jibba tokko achirraa nu utaalaa jennee achi gabbaafnee manatti itti cufnee mana akkaan itti bo'oon jiru xaaqaan shakkii qabdi sanii fi achitti itti qollofnee gaa waan inni barbaade turkannee azabuma jira buleen kiyya mee isin dubbii sanarratti azabeettamu baasettanii yoo isin ammoo garaa laaftanii taate nuti ammoo nama garaa laafuuf miti akkuma tumu jirruun garaa nu jabaata jira itti jabeessu jira malee namni irraa laafisu tokko hin jiru tokko namni biin irraa laafisu hin jiru isaa dila sanaan uf ga'ee isaa balaa dila sanaan uf ga'ee micoo sanis itti bitee balaa dila sanaan uf ga'ee silaa maallaqa faa bituu baatee akkanaatti silaa micoo isa gargaarota haateen dhiisa ture
maallaqaan nama itti bituu isaa sanaafi dhiisuu hin deemu. Maallaqaan nama bituu jechuun tuwwama hin fakkaanne barbaadee ilma namatti namni kami maallaqaan nama bita tuwwama addunyaa irratti hin jirre maallaqaan nama itti bituun namni of dandeenyan yoo namni hawaaluma faana warraa buusee maallaqa ofiitu jecha nama tuma malee kamumaa takka namarraa hin qabne namni lafaa fuudhee nama tumuu jechuun maal dubbuma fakkaanne bartoon akkasii biini dhubatu deemti gaammaan tana ta'isaa bakka haala illatu bakkuma tutu qofa haala illatu tuuti manuma kiyyaa fi haa Ibraahim anama achitti dhiisatan dhufe mana isatti dhiisatan dhufe mana sallee finne as finnallee na Ibraahim dhiisee qabaatii fiduu hin danda'u egaa nama dhiiraa tokko qabaatii fiduu hin danda'u yoo namni faana bira jiraatee manuma kanattuu dhiisu taate malee ana bichaaf manatti dhiisee jechuun hoduu waan hin fakkaanne manatti dhiisuu hin danda'u qabaatii jedhiirti dhiiran danda'u jechuudha buleen kee aan ta'an ana dan huda qabee akka fedhe galuu ni danda'a maaliif achitti dhiifnes nuti itti dhaqeenis yoo barbaade yoo hamma inni tokko ni jiraachitti cufeetiniin gize Ibraahim dhufe hojjafa quuteenya buleen kiyya malee dhiisuuf hin teenyu gattateenyitiif jira isaaf isa gatteenyiif jira silaamicoo sani tajjeesu sun baafattee jirtu sun haa mootummaan akka fedhe godhu mana lafa jalatti adabsa hidhenneeni haga ubriisiitti azaban jechuudha haga ubriisi akkasitti gaa ubriisi keessatti haasaa jiraattu nama akkasii silaa lubbuu baasanii hidhuunuu faayidaa takka hin qabdu silaa lubbuu isii baafnati achi lubbuun isii mana sanii baatetti booda qadiyyee nutu hidhamnachaa malee lubbuun isii akkasitti baatu goone alhamdulillah laakiin wanni garaa kiyya na qabbaneessee cafaqee isii irraa dalaguu sanirraa khalaas aara bayeetin jira haga isiin akka na gubdee isii miidiyaa kanarraa silaa hogga viidiyoo tana maal godhe sana maal jette akkasii isiin biinii bira labsan silaan bira jiraadhee lubbuun tu hudha qabinaan jette bira hin jiru maaliin godhaa waan bira hin jirre maa godhuu hin danda'u aaratuma bilaashuma aarree callifna malee godhuu hin dandeenyuu fi Abiraan asuma laallee uftira laallee telefoona aarree guban sila Abiraan nama gisee akka isan gallakkisuu hin qabu garaa namaa laafullee qabdu bakka kanatti bakka hin taanetti garaa namaa hin laafan buleen garaa namaa laafuun wama hin fakkaanne inshallah gaatanaaf buleen kiyya biinis gaa isin cafannee walitti dachaana inshallah arguuf teessanii isarraa dalaguuf teenya innis waan dhalatee arguuf ta'a wulii ganaa akka namatti ol godhatee nama laal wulii gisee karaa deemuu uf cinattuu nama laal gufatuu nama uf duubatti laal akkasii godhu yaana jechuudha isa azzamne tanaafuu gaa buleen kiyya haga viidiyoo biraa qabadhu nagaan naa turan isin jedha